Hammasikaa mafarrashaa bifa sadii isi hodhamaa bifa sadii jechuudha isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Bifa kana keessaa yoo jaallattanii filadhaan isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii. Alhamdulillah. Annagaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa hedduu argaa mafarrashaadhaan isinitti deddeebi'een jira. Maaliif namoota baay'eetu mafarrashaa bifa nu ergii jettanii nagaafataa jirtu jechuudha. Kanaaf ani immoo yeroo isin akkas jettanoo xaaqaan isin ergaa carqii maramaa xaaqaa jechuudha. Diriirseen footoo kaasee isin erga. Suni carqiin kamiyyuu tun hodhamin bareedumni isaa namaan galu hodhaa bareechaa haala kanaan ala hodhamee bahee carqiin kamiyyuu ni bareeda jechuudha. Amma fakkeenyaaf hodhamaa yoo isin erge carqiin sun jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf anan xaaqaa maramaa jiru kaasee isin erga. Akkasii haala kanaan carqiin kamiyyuu yeroo hodhame akka inni itti bareedu ilaalaa dhaafanii akkasii hordoftoota koo inshaallah tajaajiin kuni tajaajii obboleettii keenya tokko maatiidhaa hojjechiiste saammaa jechuudha. Firaashii 4 tiraasii 12 kunillee obboleettii keenya tokko ofiif mana siitiif hojjechiifattee boondidiidha. Firaashiin isaa ispoonjii miti jechuudha. Boondidiidha. Tiraasiin isaas immoo isa abbaa 500 tiraasiin tokko jechuudha. Akkasii kun ciminni wanti hundi isaa Arabiyaa Majlisii irraa waa tokko wanti adda isa godhu hin jiru. Boondidiidha gatii teennaan firaashiin isaas tiraasiin isaas takkaayaa beebii qabaa kunoo. Anna Arabiyaa Majlisiidhaan wanti adda isa godhu hin jiru. Yeroo irra taa'an asiifachi nama jalaa hin jedhu nama jalaa hin laafu. Wanti adda isa godhu irra keessoon qofti tiraasii ta'uu isaatii. Beebii illee qabaa. Haala kanaanii namoonni tajaajii ajajachuu barbaadan bifa kamiinuu takkaayaa beebii sanatti dabalattanii ajajachuu dandeessu. Gatiin isaa amma ta'e yoo bichooti siqillee akkasii kun immoo tajaajii kan biraati. Obboleettii keenya tokko maatiidhaaf hojjechiiste firaashii 6 fi tiraasii 18 jechuudha. Kun maashaallah irra hedduun keessanii firaashii 6 waan akkasii ajajattu jechuudha. Manni bal'aa waan ta'eef egaa waa 4 milkii irraa jedhanii waarfan keessaa mana bal'aa mitiire mana bal'aa ollaa gaarii geejjiba yookiin immoo waan geejjibuma gaarii akkasuma haadha manaa gaarii mitiire inshaallah rabbiin nama milkeessu gaa. Akkasii kun sufraadha. Irra hedduun keessa yeroo afamee jiru minxaafii seetu garuu sufraa nyaataati jechuudha. Meetira 2 sufraa abbaa meetira 2 garaan isaa meetira 1 dheerinni isaa meetira 2 kuni haala kanaan immoo meetira 1 jechuun immoo akkasi meetiruma 1 lamaan sanan dachaasee haala kanaan namoonni barbaadanis gatiin ni qannasaa. Inni meetira 2 suni birrii 2,000 haala kanaan meetira 1 immoo yoo naaf hojjetamu jettanii birrii 1,000 pilaastikii isaa andanyaatiin jechuudha. Akkasii yoomuu waan ta'u amma mafarrashaan sun taa'u taa'a jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo namoonni ajajachuu barbaadanii ammas ajajachuu dandeessu. Minxaafii waliin akka barbaadanitti tiraasii firaashii 3 tiraasii 10 firaashii 4 tiraasii 12 akka barbaadaniin haala barbaadaniin ajajachuu dandeessu isiniin jedha. Firaashii isaatii wajjiniinis tiraasii isaatii wajjiniinis carqii duwwaas algaa libsii algaas waan barbaadanii egaa kanaan dura nama birattan tajaajiin isinii hojjechiisa jedheen ture. Amma garuu ofumaa kootii dhuunfaatti jalqabeen jira. Kanaaf ajajadhaan isiniin jedha. Arabiyaa Majlisii illee waa baay'ee jechuudha. Inshaallah waan barbaadan argattanii Saalihaa Emmetiyuub magaalaa Jimmaarraa tiraasiin isaa akkuma argitan ukaa tiraasii jabaa bareedaadha. Garuu kan isin ajajatte carqii duwwaadha. Tiraasii firaashii annisuma of biraan afee isinitti agarsiisu jedhee malee tajaajiinsi
carqii duwwaadha. Carqii duwwaas ta'e firaashii fi tiraasii waliinis ta'e ajajachuu dandeessu dhiifama haasaan irra deddeebi'ee. Egaa mafarrashaadhaan nutti dhudhufte nutti deddeebite naan hin jedhinaa akka namoota baay'eetu barbaadaa jirtan gatii ta'eefanii isinii qabadhee dhufee jechuudha. Inshaallah lakkoofsi koo Duwwaa 941527463 irra guddaa waasaappiidhaan utoo na dubbistanii bareeda. Namoonni immoo waasaappiin hin qabne rakkoon qabu dirqama. Iimoorra badaan seenuu, teelegiraamiirras badaan seenuu garuu inuman qaba. Qafoo biraarra jiraayyuu iimoof teelegiraamiin jechuudha. Qafoo amma san yeroo baay'ee itti fayyadamu waasaappii fi yuutuubii qofan itti fayyadama jechuudha. Iimoon biizii nama godhaa, namni calliseetuma namatti bilbilaa ta'a jechuudha. Kanaaf isa qafoo biraarra jira. Yeroo tokko tokkoon irra galee ergaa jiru ilaalee isinii deddeebisa jechuudha. Namoonni keessatti na dubbistanii ammumaa hamma maaf naan deebisne jettanii fayyadamtanuu baay'ee tokko biizii dhagaa ni hubattu jedhee yaada. Biiziidhaan kan ka'e malee waa ergaa nan hojjedhaa kana ajajadhaa jedhee namni tokko dubbate inuma hojjeta jechuudha waan sanaa. Amma deebisuu dhiisus takka jedhee inuman deebisa jechuudha. Garuu kanan fayyisa galee dhaggeeffadhee irraanfadhe yoo ta'e malee hin bulchanii gaafii keessan jechuudha. Yoon oolchellee hin bulchu inshaallah. Garuu ammuma sanatti immoo naa obsaa yookiin immoo nan dagadhaa yoo sagalee naa qabdanii ergaa naa keessanii raattanii wama ta'e immoo asnatti ergaa na yaadachiisaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee sagalee dhaggeeffadhee dubbisee nan irraanfadha. Yoon ala sana deebisee malee jechuudha. Kanaaf ofirra barbaaddanii achumaan hin dallaninaati deebisaan na yaadachiisaan isiniin jedhagaa. Yeroo waasaappii irra seennamu lakkoofsa waan ergaa haaraatu ol babba'a malee ni beektu gaasiniyyuu kan dura namaa ergamee gadi dhaqaa keessatti sagaleen fayyoo dhaggeeffatame ni irraanfatama. Akkasii inshaallah.